Odeeffannoo keenya ispoortii guyyaa irraan sanaatiin ammoo waancaa addunyaa bara 2022 Qatar Doohaatti gaggeeffamee booda taateeleen adda addaa ajaa'ibsiisuun waancaa sana irratti ta'an kallattiiwwan adda addaatiin ba'aa kan jiran waggaa kana keessa tokko Getty Images suuraawwan ajaa'ibsiisoo waancaa sana irratti ta'an jechuudhaan baay'inaan qooduun isaa mul'atee jira. Waancaa addunyaa kan bara kana Qatar irratti gaggeeffamaa ture irratti Getty Images garee suuraa kaasuu nama 50 keessaa qabuu fi hojjettoota deeggarsa kennan biroo qophaasee ture. Namoota suuraa gulaallee hatattamaa maxxansan hedduus Londonii fi bakkeewwan birootti kan qabu waggaa ta'u suuraawwan ajaa'ibsiisoo fi hin dagatamne Getty Images kaase keessaa filannee qabxiilee muraasa suuraa sanii wajjin wanta wal qabatu akka kanaan gadiitti isin biraan geenya. Suuraalee ajaa'ibsiisoo kana keessa tokko kan Laars Baaroon kaasedha. Taphattoonni Moorookoo naannoo peenaalitiitti rukuttaa adabbii yeroo argatanitti warri Kirooshiyaa galchiin akka ittiin galleef tarree galanii dhaabbatan. Gareen hedduun yeroo tarree galanii ol utaalan tarii kubbaan miila isaanii jalaan akka hin galleef namni tokko akka ciisu godhani. Kanaaf yeroo kanatti taphataa isa ciisee irratti xiyyeeffadheetiin yeroo warri kaan hundi ol utaalan miila isaa kaasee jechuudhaan dubbatama. Suuraan biraa immoo kan Francis Neel kaasedha. Yeroo dorgommii mo'atanii darbuutti taateewwan kubbaa miilaa wal qabatanii mudatan irratti xiyyeeffachuun gaariidha kan jiruu fi Siwiizerlaandii fi Serbiyaan osoo hin taphatin dura idditaroonni keenya taphattoota Siwiizerlaandii fi Serbiyaa keessaa Xalahaakii fi Xalahardaan Shaakir irratti xiyyeeffannee suuraa akka kaasnu nu ajajanii turan jaam. Taphicha irratti Xalahaakii fi Meelinkoovic afaaniin wal dhabanii turaniin tarii wal dhabuun isaanii kun yoo gara lolaatti jijjiirame jeen taphattoota lamaan irratti xiyyeeffadhee suuraa kana kaase jaam. Suuraan inni biraa Miicheel Steel kan kaase waggaa ta'u suuraan kun yeroo Riichaarles Sarbiyaa irratti goolii ajaa'ibaa galchuu kan agarsiisu waggaa ta'u kaameraan bakka miidiyaa taa'u dhaabbatee fageenya irraa kan kaafamedha. Bakka ol ka'aa irraa kaasuun kan danda'amuuf yeroo taphni gurguddaan jirudha. Yeroo san kallattii barbaadeen kaasee kan jiruu fi kaameraa lamaan qaba ture. Tokko dirree irratti kan xiyyeeffate waggaa ta'u tokko ammoo deeggartoota irratti xiyyeeffachuudhaan suuraa kaasuun ittiin ture. Yeroo kanattiin suuraa Riichaarles goolii ajaa'ibaa yeroo galchu kana kaasee jechuun ibsa. Suuraan inni biraa ammoo Maajaa Hiitich kan kaase waggaa ta'u yeroo hundumaa da'oo karaa ittiin taphattoonni dirree seenan keessatti Lilmasiin ijoollee wajjin osoo haasa'u mul'ata. Taphattoonni ijoollee xixiqqoon marfamanii yeroo dirree seenan jechuudha. Yeroo mara ijoollee wajjin haasa'uu jaalatam. Yeroo tokko tokko ammoo waanuma taphattoonni jiruu ittiin fakkaatu. Kana keessa kaameraa TV hedduutu jira. Kanaaf akka kaameraa TV'n tamsaasa kallattii dabarsan keessa akka illinne suuta jennee sochoonam. Bakka sirrii dhaabbatanii suuraa kaasan argachuun rakkisaadha. Suuta jennee karaa gareen Arjentiinaa ittiin dhufutti goreen yeroo masiin garee isaa dursee dhufu eeggadhee kaasee kan jiru waggaa ta'u ijoollee hundumaa nagaa gaafatee keessumaa mucaa dubaraa garee isaa hin taane tokko baay'ee akka isa dinqisiifattu itti himte jira. Deeggaraa isaa ta'uu agarsiisuudhaaf quba abguddoo lamaan ol qabdus yeroo argu innis akka seeqee kan himu waggaa ta'u yeroo kanatti suuraa ajaa'ibaa kana akka kaase dubbatama. Suuraan inni biraa asirratti mul'atu ammoo Francis Neeliin kan kaafame waggaa ta'u gareen Biraazil goolii erga galchanii booda shubbisuudhaan kan beekamu waggaa ta'u Neeymaar rukuttaa adabbiitiin yeroo galchii galchuu gammachuu isaanii shubbisa bareedaadhaan akka ibsatan kan bare waggaa ta'u kanaaf yeroo inni galchii galchee gara garee isaa kallattiin ani jiru irratti fiiguun eeggadheetiin taphattoota afran isa wajjin shubbisan galchuu akka danda'utti kaameraa koo keessatti suuraa isaanii fudhadhee kaase jechuudhaan dubbatama. Suuraan inni biraa kan Alex Kriiminkee waggaa ta'u akka ogeessa suuraa tokkotti suuraa hin kaasin dura ni karoorstaa kan jiru waggaa ta'u garuu taphattoota kamtuu gammachuudhaan machaa'ee akka fiiguu fi naasuudhaan guutamee cabbaa'uu hin beektu jaam. Suuraa kanarratti Moorookoon Ispeen mo'achuudhaan nusa xumuraaf yeroo ga'an kan agarsiisu waggaa ta'u yeroo kanatti suuraa bareedaa kana akka kaase dubbatama. Suuraa inni biraa Paatrik Smiiziin kan ka'e waggaa ta'u waancaa addunyaa kana irratti taphni Neezerlaandii fi Arjentiinaa taphoota dinqisiisoo keessaa tokkodha kan jiruu fi sa'aatii dileetti wal mo'uu dadhabnaan gara rukuttaa peenaaliitti caanii kan jiruu fi kaameraan koo karra eegaa duubaan jira kan jiru waggaa ta'u yeroo karreegan Arjentiinaa rukuttaa jalqabaa deebisuun kaase jechuun dubbatama.
Suuraan biraa kanummaan nama kanaan ka'e immoo istaadiyeema gubbaadhaa suuraa kaasaa turuu isaa kan dubbatu waggaa tokko Kiristiyaanoo Roonaaldooon waraqaa lammaffaa irratti bakka jijjiirrate yeroo ka'u dirree galee garee isaa akka jajjabeessuuf goolii galchee seenaa akka dalagu yookiin waancaa addunyaa yeroo dhumaaf irratti hirmaatu keessaa mo'amee akka bahu tilmaamamee ture jedhama. Suurri kun yeroo inni carraa argatee dhabee gaddaan lapheen isaa cabe kan agarsiisu waggaa ta'u yeroo sanitti suuraa kana haala kanaan akka kaase dubbatama. Aleksaandar Hasastein ammoo tapha kana irratti bakka ol ka'aa fi mijataa waanan tureef kallattiin barbaadeen suuraa kaasuudhaaf carraa argadhee kan jiruu fi keessumaa yeroo Soofiyaan Boffalaan haadha isaa wajjin dirree keessaa yeroo shubbisu haala ajaa'ibaatiin kaase jechuun dubbatama. Namni biraa immoo Maayikil Reeganan ammoo tapha kanarratti suuraa Impaambeen murteessaa akka ta'e bareen kanaaf wantiin gochuu qabu sagalee koo ol kaasee yes Kiliyaan jee isa waamee qalbii isaa harkisuun qabaa kan jiruu fi yeroo inni gara koo dhufee akka suuraa ajaa'ibaa kaasu carraa naaf uumee ture jedhama. Wayyaa Ashraf Hakiim taphataa Moorookoo uffatee jira. Impaambee fi Hakiim kilaba PSG keessa waliin taphatu waan ta'eef wayyaa isaanii yeroo wal jijjiiran argeetiin haala bareedaa kanaan suuraa kana kaasee kan jiru waggaa ta'u Maatiyaas Ageste ammoo suurri kun guutumatti Leenol Masii irratti xiyyeeffatuudhaan kaafame kan jiruu fi istaadiyeemii gubbaa waanan tureef isa irratti xiyyeeffadheetiin yeroo inni waancaa fudhachuudhaaf deemu argee suuraa kana isa kaase jechuun dubbatama. Deevid Raamos suurri inni kaase kun ammoo gareen Arjentiinaa waancaa baatanii Sergio Agueroon Mesii morma isaa irratti yeroo ba'ate kan agarsiisudha waggaa jiru. Suuraa kana haala kanaan kaasee jechuudhaan kan dubbatu waggaa ta'u suuraaleewwan babbareedaa miidiyaalee hawaasaa irratti baay'inaan ergaa waancaa addunyaa Qataritti gaggeeffamu wajjin wal qabatanii raabsamaa jiran duuba kaameroonni jiran baay'inaan suuraa isaaniitii fi haala itti kaasan wajjin wal qabsiisuun yaada isaanii kallattiiwwan adda addaatiin qooduu isaanii kan mul'ate waggaa ta'udha.